Akkam jirtu daawwattoota kiyya. Kutaawwan darban keessatti SPSS fayyadamnee akkaataa kamiin daataa guurrannee dhufnee gara SPSStti galfachuudhaan daataa keenya xiinxaluu dandeenya kan jedhu waliin ilaaluu jalqabuun keenya ni yaadatama. Kutaawwan sana keessatti kan ilaalle analyzii jalaatii riippoortii ilaalleerra, descriptive statistics jalaatii frequency ilaalleerra, akkaataa kamiin frequency immoo graafiin akka ibsuu dandeenyu waliin ilaalaa turuun keenya ni yaadatama. Akkasumas keessaa mariis kan jettus waliin ilaaluun keenya ni yaadatama. Har'a kan waliin ilaallu akkaataa kamiin descriptive statistics jala kan jirtu descriptive isheetu fayyadamnee daataa keenya xiinxaluu dandeenya kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Namoonni fuula YouTube kiyyaa faalaa taatan fuula YouTube kiyyaa subscribe gochuudhaan hordofuu akka eegaltan jecha. Kan miseensa taatan immoo akka hiriyoota keessan ga'uuf hiriyoota keessanii fi share like godhaan isiniin jedha. Kallattii dhumaanii gara barumsa keenya irratti gaafa gallu maal ilaalla jechuudha. Analyze kan jettu kana jalaati riippoortii ilaalleerra. Riippoortii jalaati code book fi keessaa marii ilaalle. Descriptive statistics jalaa immoo frequency ilaalleerra. Frequency kana immoo akkaataa kamiin giraafiidhaan ibsuu akka dandeenyu waliin ilaallee turre jechuudha. Har'a kan waliin ilaallu asuma descriptive statistics jalaati. Descriptive isheettu kana ilaalla jechuudha. Descriptive isheettu kana ilaalla. Ishee irratti cuqaasnu gaafa ishee irratti cuqaasnu maal arganna? Kan arganna jechuudha. Kan arganna erga bifa kanaan display nu ta'e maal goone jechuudha. Akkuma baratame yeroota kana keessatti baaraabiloota keenya ilaaluu barbaadnu select goona jechuudha. Amma kan ilaaluu barbaadu yeroonni kun baay'een isaanii baayinariidha. Warroota age kanaan ilaala. Age average isaa baasuun barbaada waan ta'eef age ilaala continuous variableedha waan ta'eef warri kun garuu baayinariidha waan ta'eef zero fende waan filatame waan ta'eef waan average isaa ilaallu yookaan mean isaa ilaallu hin qabnu waan ta'eef nan bira darba. Asii dhufeetu monthly income kan jettu kana filadha jechuudha. Sana filadheetu yerootuma kana lamaan ilaalame. Kana irratti okeettanii gaafa baatanii bifa kanaan kunoo display isinii godha jechuudha. Yoo fudhattanii ilaaltanii eejiin wal qabatee yookaan umurii rispondentoota kootii wal qabatee nama 60 namni 60 naa guutaniiru. Minimum eejiin yookaan umuriin xiqqaan 17, umuriin guddaan 67, miinii umurii gaafatamtoota koo yookaan rispondentoota koo immoo meeqadha? 37.9 jechuudha. Average isaa 37.9 yookaan 38tti siqachuudha. 38 jechuu dandeenya jechuudha. Umurii giddu galeessi. Akkasumas monthly income isaanii namni 60 galii ji'aan argatan naa guutaniiru. Galiin inni xiqqaan nam tokko ji'aan argatu 5,000 jechuudha. Galiin inni guddaan 800 fi 50,000 jechuudha. Average kanaa gaafa baafnu 77,200 fi 200 ta'a. Bifa kanaanii descriptive isheetu fayyadamne average minimumii maximumii fi miinii daataa keenya adda baasuu dandeenya jechuudha. Kanarra dhaabbannee xiinxalaa garaa gaggeessuu dandeenya jechuudha. Kanarra dhaabbannee waa'ee qorannoo keenya waa tokko jechuu dandeenya jechuudha. Bifa kanaan itti fayyadamaatii qorannoo keessan xiinxaltanii hiikatti kennuu dandeessu isiniin jedha. Kutaa itti aanu keessatti tuursii biraa qabadheen kan inni yaadu ta'a. Namoonni fuula YouTube kiyyaa faaraa taatan osoo subscribe godhin akka hin baane isiniin jecha hanga kutaa itti aanuun wal agarruutti nagaan naa tura.